Itti argaa turtanii har'a garuu warra gurguddoota yookiin dargaggoota duraan kophaa faarfatan keessatti gaafa nu agartan aaraa isinitti hin ta'ini nus akkuma keessa lammaffaa dhalanneerra cuubanneerra kaaneerra kana booda tajaajilachaa jiru mirkatti kaasaati waaqayyo isin haa eebbisu jedhanii ni guddaadha jedhanii ayyaanni isiniif baay'ata jedhanii akka dhumaatti isin haa dhaa'u jedhanii bakka namoonni taa'aa jiran immoo amma kaana bakka kana booda waliin gahuuchuudha. Yesuusin galanna ta'u mee nama sin bukkeen akka jedhanii ati jabaadhu jedhanii waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u egaa guyyaadhaa kana akkuma jalqaba beeksifamaa ture sa'aatii keessa bareeda gubbaan irra jira amma ammaatti sa'aatii ja'a hin guunne waaqayyo namoota gargaaree salphina gurguddaa waan baay'ee isaa gammachuunis jira galatis jira dhugaa baatiinis jira kadhatis jira amma kallattii dhumaatiin gara dhaloota waaqayyoon galateeffatetti dabarreeti. Isa booda jechuudha bakka tokkotti walitti qabnee kadhannaani namoota achas ba'aniifis kadhatame isa booda uummataafis kadhatame isa booda immoo gara sirna nyaataatti deemna waaqayyo nu gargaara hunduu toora qabatee jira waan ta'eef harka walitti buufnee simannu achas kan godhagaa ta'eetiin harki isaanii dhaga'amaan jiru kanaan immoo ba'uu dandeenyu si dabala waaw thank you. Wow, hallelujah. Tuma dabala waaqayyo warra galataan godhe sila akkasin turre akkarraa kanatti galateeffannaan turre hallelujah. Kan godhama utuma dabalaati. Yes. Hallelujah. Alloota kana ol baasne kota. Kutaa lubbuu yaa keessatti iddoo tokko dubbiseen dursa daa'imaaf kadhanneeti itti dabarra faarfannaa bakka hin jira dubbise macaa faarfannaa boqonnaa soddoma lakkoofsa 11-12 akkas jedha dhaggeeffadhaa. Ati boo'icha koo sirbatti anaaf geeddartee uffata gaddaas ana irraa hiiktee gammachuu ana hidhachiifte. Lubbuun koo faarfannaadhaan akkasi jajattuuf callumas akka hin jenneef yaa waaqayyo gooftaa koo ani bara baraan galata siif nan galchaa'edha. Argaa jirtu dhaloota kana achas ilaalaa waaqayyo isaan eebbisee isaan gargaaree akkuma ammaa daa'ima kana kaasutti baatanii dhaabbatan kana waaqayyo isaan eebbisee kana qofa miti yoo barbaaddanii waaqayyo lammaffaan eebbise malee ani nan qaba Yohaannis jedhama. Yohaannis yoo jettan abbaa Yohaannis naan jechuu dandeessu kana booda maqaa qeenxeen singalaan yoo waadhu yookiin immoo haadha Yohaannis naan jechuu dandeessu akka tolina waamina jechaa jiru waan ta'eef mirkatti kanatti waaqayyo sinaa eebbisuu jedhaane ayyaana siniif baay'isuu jedhaane tole daa'imaaf kadhannee akka waldaatti daa'imaaf maqaa hin baafna. Nirraan bareedu galateeffadhaa gooftaan kadhanna haleluuyaa. Jabaa dinqii abbaa bara baraa kan taate gooftaa Yesuus Kiristoos guddaa goonee si galateeffanna. Ati waaqayyoodhaa Elshaadaayidha hundumaa dandeessa barri kee dhaabbiif dhuma kan hin qabnedha. Kanaaf guddaa goonee si galateeffannaanis sabni kun maqaa gooftaa maqaa Yesuus hin galanneef ulfinni siif haa ta'u. Ijaa daa'ima kanaaf si galateeffanna kennaa haadhaaf abbaarraa argachuu hin dandeenye haadhiif abbaan ilma isaaniitiif dhaala biraa kennuu danda'u qabeenya biraa kennuuf danda'u dhala kan namaa kennu garuu si qofaadha. Ijoolleen kennaa waaqayyoota akkuma sagaleen kee jedhu kennaa gootee maatii kanaaf daa'ima kana kennite kanaaf si galateeffanna ammayyuu maqaa gooftaa maqaa Yesuusin waaqaaf lafa irratti galanni siif haa ta'u. Maatii kana waan eebbifteef si haa galatu. Yaa waaqayyo gooftaa tun si galateeffadhu immoo sin kadha daa'ima kanaaf barri daa'ima kana lafa irratti waaqa irratti sirkatti akka eegamu foon daa'ima kana lafa kana gubbaatti lubbuun daa'ima kana waaqa gubbaarratti sin akka eegamu barri daa'ima kana mana keetti akka darbu sin kadhadha. Rakkinni kam akka hin dandeenye budaan akka hin dandeenye dhukkubni akka hin dandeenye waraansi kam akka hin dandeenye ijaan kan deemu akka hin dandeenye xibaabtuun akka hin dandeenye kudhaamni akka hin dandeenye morri akka hin dandeenye qabaan kam akka hin dandeenye dhukkubni kam utaalloon dhukkubni kam yaa waaqayyo gooftaa wanti garaagaraa daa'imoonni danuu kanatti rakkatan daa'ima kana gubbaatti akka mul'anne sin kadhadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos yeroo kana jalqabee hafuurri kee duwwaan daa'ima kana haa dhuunfatu. Hafuurri kee duwwaan jireenya daa'ima kana haa dhuunfatu. Mana kee keessatti bu'aa ta'uu dandeessu. Begeetaa Yesuus Kiristoos
wanti ittiin falmu yoo jiraate ergamaan abbaa ormaa ergamaan seexanaa ergamaan digifti ergamaan daftara banaazreetu በኢየሱስ kan rukutame haa ta'u ila daa'ima kanaaf maatii jirra kan rukutame haa ta'u yesuun በኢየሱስ gara yaatu dabala ifadda dabala ifadda dabala ifadda daa'ima kanarraa maatii irra kan rukutame haa ta'u abaarsi kamiyyuu hin danda'ine guyyaarraa kanaa kaasee gooftaa koo oodhi gireessitti kenna kenni jettee harkaa fuudhuun fedha kee haa ta'u lafaatiif abbaan obbolaan hin jiretti daa'ima kanaaf waan hundumaa taate guddisuun jaalala kee haa ta'u ayyaana keetiin guddisi kan hunduma isaa waan gootuuf si haa galatu maqaa Yesuusiin galateeffannu gooftaa guddaa waldaatti maatiin kan dhagaan sanus kan dhaga'u yoo hundumti keessa waa maatii baachuu jedha waamame jees dabala waamata dabala waamaan jedhu ti dabala ammaas waaqayyoof galannaa tokko waan baay'ee dabarteetti waan ta'eef kana booda bara baachuuti waan ta'eef baachuu tole akkasuma fakkaata waan ta'eef gaa galateeffadha ammas namni dhufaa waan ta'eef tole egaa waaqayyoo mirkat kaatii waaqayyo sun haa eebbisuudhaane ayyaana suniif baay'isuudhaane gagama isaaniitiin immoo waan waaqayyo isaan gargaareef akka waaqayyo isaan wajjin ture hundumaa yeroo isaan gubbaa dhageenyu ta'a boodarra waaqayyoon kadhanna. galanni haa ta'u. Nama guutuu ta'ee saba waaqayyo fuuldura dhaabbachuudhaaf kan na gargaara waaqayyo dhamee al tokko waaqayyo gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo waan hedduu galata hedduu na gargaaru isa keessaa waan muraasan dhugaa bahuu barbaada. Inni tokko waa'ee daa'ima kanaa jechuudha. Daa'ima kana yeroo guyyaa da'umsaaf ga'u gara hospitaala deemee nan jechuudha. Daa'imman nagaumaan kan dhalatte rakkoo da'umsaa dorgomtootiin kutaa turtoo kan maamoqaa galtu jedhanii sanaan booda argachi galtee torbee tokko guutuu qabdi jedhan achitti. Torbee tokko erga turtee booda immoo ammas torbee tokkodhanii oduma kanaa jennu torbee sadeen teessisanii daa'imni nagauma gaafa simmadheen nu teessisu bakka. Sanaan booda guyyaa guyyaadhaan waan hin taane waan laphee namaa cabsu waan abdii nama kutachiisu nutti guyyaa guyyaadhaan. Sana booda gaafa torbee sadii guutanii ammas torbeen duraan lakkaawwamu ammas torbeen tokko isarraa torbee sadii turuu qabdi jedhanii kanaan booda bakka ani mallatteen si fudhee ba'aa hin danda'u bakka kanaan booda asitti yaalchisuu jedheeni sanaan booda mallatteessitan fudhee ba'ee ergasis beellamaan nu deebisanii gaafa beellamaanis deebinu ammas sanuma haadhu jijjiiramne tiruu irratti dhiibbaan jiraadhanii guyyuma guyyaan labsii haaraa nutti himanii sanaan booda ammas hin deebinee ji'a meeqa deebinee booda baqqaani. Nan dhiisee waaqayyo san dabarsee kennee amma ammaatti kinoo nagaadha guyyaa tokko waa tokko taateen beektu mee ammas itti dabalaati waaqayyo naa inni lammaffaan immoo kana dhugaa waa'ee kiyyaa naannuma maskaramu duraa xiqqoo dhukkubbiin natti dhadhaga'amaa oduma jedhu naannoo torbee tokko torbee lama naga ture sana booda guyyaa tokko baay'ee humnaa ol natti cimennaan bakka gara mana yaalan deeme anan deeme garuu waan xiqqoo natti fakkaatee baay'ee isaan yaalamee deebi'uudha kananii gaafa natti ga'u garuu operaasyoonii ta'uu qabda jedhanii sana booda operaasyoon anis bakka nan murteessee yeroo saniif baay'ee hafuura fudhachuu hin danda'u haalli keessatti ture baay'ee ulfaata ture sana booda operaasyoonii na godhanii erga operaasyoonii guyyaa tokkoof lamaaf of hin beeku haala ulfaata ture inni gabachumaan lubbuu koo hambisuuf ture garuu waaqayyoon ta'u jedhee du'a sanan erga dabarsee ammas waaqayyoon dabala waaqayyoon naa galateeffatu waan muraasa immoo qonyeeffadha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waan hundumaa gochuu akka nan beekna. Jalqabaaf isa dhuma alfaadhaaf omeegadha. Waaqayyo wangeela Yohaannis 16:33 gubbaarratti biyya lafa kana irratti qormaata qabdu garuu jabaadha. Ani isinii moo'eeraadhe. Qormaata qabdan hin jenne qormaata qabdan.
waaqayyo hundumaa danda'u mi'aan tokko waaqayyo galatu. Faarfannaa Daawit lakkoofsa 66 boqonnaa 66 lakkoofsa waaqayyo garuu dhugumaan dhaga'eera. Sagalee kadhata kootis yaada naaf qabeera. Kadhata koo waan ofirraa hin deebisiniif gaarummaan isaa ana irra waan hin fudhatamiif maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo jabaadha. Waaqayyo warra isa dhagaaniif warra isaaf of eeggataniif waaqayyo of eeggata. Waaqayyo amanamaadha. Warra isa dhagaaniif waaqayyo hin dhagaa. Waaqayyo ifa keenya waaqayyo guddaadha. Fuula keessan dura dhaabannee akka dubbannu kan godhe waaqayyoodha. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo hin komatamu. Qormaan yoo jiraates yoomaa miti. Akkuma warqiin qorameetu isa keessa darbee dhuma isaati irratti gaaritee mul'atu. Kiristaanni kamuu hin qoramaa. Maaf qoramnaa miti. Wanti kamuu gaarummaadhaaf jennee fudhanne. Yeroo darbe keessatti ishiin baay'ee dhukkubsattee baay'ee namni arges jira, namoonni argan jiru. Lubbuu shamma du'aaf darasitti waaqayyo gaadhaan boos hin barbaadu. Maaliif waaqayyo waan guddaa naaf godhe. Maqaa waaqayyo guddaadha. Maqaa waaqayyo gimbii jabaadha. Waaqayyo dubbii arraba isaa keessaa bahee jijjiiruu hin danda'u. Seexanni garuu hin soba. Abbaa sobaati. Maal jira seexanni hin duuta hin jiraatu. Lubbuu qabdu hin jiraatu lafa kanarratti jira seexanni yeroo baay'ee. Garuu waaqayyo ofii isaatii du'ee du'a moo'ee injifatee ka'ee jireenya nuuf kenneera. Yeroo ishiin operaasaan yaadni takka waan akkanaa keessa garuu ofirratti dhagaan ture. Otoo ishiin gara dhukkubsatiin jalqaba ofirratti dhagaan ture. Ofirraa ifachaan ture bakka sagaleen taa dhagaan ture. Haa ta'u garuu wanti nuti gaarummaa dhabe. Erga ta'ee booda immoo ishiin operaasyoonii taatee dhumarratti of fallaaltee jireenyi ishii guutummaan hin jiru, surumayyuu hin jiru. Bakka baay'een bu'aa ture. Ani immoo obbolaa dhiiraa 7 qofachaa jira. Waaqayyoon jedhe bakka kophaa kootti naafis ta'e jedhe bakka kan hin qabu silaa ishii bichaadha. Akkamitti kophaatti waaqayyoon jedhe bakka ati nu salphisi. Adara waaqayyoon jedhe ganamas galgalas nyaanni koo sirbaanni koo imimmaan koo duwwaadha. Bu'ee sanatti waaqayyoon jedhe yoo ati kana keessaa baaste ani guyyaa gaafa tokko caasa saba keenya ajjisee nu baasuun saba keenya murtee qarshii 5,000 mana keessa nama waliin adara waaqayyo nu qaalessi lubbuu kanas keessaa baasin doktoroonni harkaa dhumaarratti ayisii galtee asa jechuun immoo ani ishee jinjiftachi keessaa duutee baati garuu waaqayyo akkaataa kanaa kan nu gargaare odoon salphatiin otoon qaaneen otoon hiyyeellasin waaqayyo fuula keessa dura galataa nu dhaabe. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo waan guddaa nuuf godhe. Isinis nu galateeffatu. Oromoon homaa miti. Daani'eel hin jibbamee boolla qixxarbate garuu waaqni daadii oolchadha. Waaqni keenyas oolchadha. Waaqayyo Daawit akkuma Adaanaaf du'a gidduu tarkaanfii tokko akkuma jedhe ishii du'a gidduu tarkaanfii tokko gidduutitti namni arge waan salphaan turre bakka surmaaf hin beektu waan tokkoof hin beektu yeroo hunda bakka waaqayyoon jira bakka yeroo hunda waaqayyo daraan jira yeroo hunda waaqayyo daraan jira bakka yoo nachis aku bakka waaqayyumaan kadhadhaa yoon galus ofumatti naasaa deema yoon galus ofitti naasaa deema waaqayyoof galannaa ta'u waaqayyo guddaadha waaqayyo gimbii jabaadha waaqayyo goota jabaadha waaqayyo amanamaadha. Warra isatti of kennaniif waaqayyo of eeggata. Waaqayyo dabarsee nama kennu waaqayyo nama salphisu waaqayyo nama yeellaasu adda ba'uudha isaaf jiraachuudha. Waaqayyo tokkoof jiraachuudha. Waaqa lamaa fi waaqa tokkoof jiraachuudha. Waaqa tokkoof gaafa jiraatan waaqayyo boolla keessa abidda keessa namasa waaqayyo abidda keessa ture Isaayyaas 43 irratti gaafa dubbatu abidda keessa yommuu dabarte hin gubattu bishaan keessa yommuu ceetu bishaan siin fudhatu jedha. Kanaaf waaqayyo guddaan nu gargaareera. Maqaa waaqayyo ulfaatu. Maqaan gooftaa kan eebbisu haa ta'u. Anas dabarii nagaa jechuudha. Gooftaadhaaf galantaa haa ta'u. Yaa dhukkubee ture yeroo sanii gaafa darbe garuu akka kanaa Yesuus galantaa haa ta'u. Wanti gaafa san keessa jiruu fi namni irra gaafa kolfu garuu gaafa raafu wanta salphaa fakkaata.
Maqaan gooftaa keenya kan eebbifamu haa ta'u. Sa'aatii 5tti deemnee gaafa hospitaala deemnu waanuma salphaatti fakkaate geessine opereeshinii tokko jedhanii opereeshiniin ani kan da'umsaati fi kun tokkuma se da'umsas opereeshinii geesse waan ta'eef ግን lakkaa dhukkubaati fi kun adda naa dhukkubti cimaa ture yeroo opereeshinii godhanii waan jireenya kiyya keessatti ani nama walitti fakkaatu jechuun namaafis boo'ee beekusi nama hin qabuse girii gaafa ni qabu lakkaa wanti naqamee maanii tokko waa lama nagee hafuura lamatu natti dubbate erga takka hafuura lama irraa sagalee dhagee hafuurri tokkichi waan biraa jedhe hafuurri waaqayyo immoo waan biraa jedhe kazaa gadi beetanan ala bahee hafuurri waaqayyo waan jennaan ol deebiin isa qaba kazaa nagaan ta'e booda because waaqayyo irraa waa dhagee waan ta'eef yesuus galannaa ta'u akka keessa mirga ol kaasaa seenu duuni mana keessaniin ameen nama simaddii jiruun duuti mana keessanii wadhaan isin hin qaanoftu wadhaan isin waaqayyo gaafa sana akkasii nyaan jedhe hafuurri biraa waan biraa dubbateet dhageetan gadi ba'e kasaa hoggan gadi ba'u wayitti girgiddaa wayitti rigadee tadhaan waaqayyo hin qaanoftu duuti mana keessanii isaan arran dhage isaan hin beekan arran dubbate jechuudha isaan hin beekan arran dubbate yesuus galannaa ta'u tokkoffamaani waaqayyo si wajjin haa jiraatu jechuudha wanta barees haa ta'u wanni barees haa ta'u waaqayyo yoo wajjin jiraatu waan ta'u maqaan gooftaa keenya kan eebbifamu haa ta'u ulfaadhaa galatoomaa. Kada harka kitaablee kadhannaa fi achiin deebinaaf tokko isinii kadhannaa kottaa beekaa muraasa kadhanneeti kadhata waliigalaa kadhannaa kutaa dubbii waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisaa Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 3 fi 4 ammas waaqayyo fagootti anatti mul'ate saba kanaan ani jaalala bara baraatiin si jaalladheera kanaafan gaarummaa kootiin ofitti si dhiyeesse ani deebisee sin ijaara atis jabaattee hin dhaabbatta harkatti kaafne waaqayyoo kadhannuufi yaa waaqayyoo gooftaa yesuus kiristoos ati dhaloota kana gargaartee akkuma isaan biyyicha haala muddamaaf sodaachisaa wanta arguuf dhaga'uun namatti hin tolle keessa dhaabbatanii ati na oolchita ati na gargaarta ati kana keessa na baafta ati kana keessa na dabarsita yoo ati kana keessa na baafte immoo an dhugaa baatuun sii ta'a fuula saba kee dhaabbadhee dhugaa ba'a fuula saba kee dhaabbadhee nan dubbadha waaqayyotu na gargaare waaqayyotu na birmate waaqayyotu na dhufe waaqayyotu na oolche jedhee nan dubbadha waa'ee kee nan lallaba waa'ee kee dhugaan ba'a galata mana kootii qabudha jedhanii fuula keetti dubbatan heyyeen atis hin dhaganne isaanis hin dhaganne atis oolchuun dhiifne isaanis waadaa galan hin hambifne gooftaas hin kadhadha hamma iyyuurreen gargaarsa keessaan faana haa ta'udha humni oolchuu keessaan faana haa ta'u hafuurri oolchuu keessaan faana haa ta'u amma iyyuu humni kennu oolchu isaan duukaa haa ta'u balaan kam argachuu hin danda'ini haalli kam argachuu hin danda'ini holli kam argachuu hin danda'ini galata haaraatti adarkaanfatani meecha haaraatti darbuu waa danda'ani andeebisee sin ijaara atis jabaattee hin dhaabbatte deebte yaada kaleessaan haalota kaleessaan chaalenjii kaleessaan yoo dadhabaninu arrakka jetteetti dubbatte ati deebitee ijaaramta jabaattee dhaabbatte saba kanaan dhaloota kana kan jette humni jabeessee nama dhaabuun isaanii baseenu humni jabeessee isaan dhaabu isaanii baa kennamu hangoo babuura keetii wajjiniin ta'u arraa jalqabanii nama galata ta'anii haasanii galata afaan isaanii gubbaa hin dhabamini galati mana isaanii keessaa hin dhabamini ergamaa salphina eegu galata awwaar hambifteef si haa galatu ergamaa du'a eegu jireenya awwaar hambifteef si haa galatu ergamaa gadda isaanii eegu gaddatti hamboomte isaaniif nagaa waan laatee si haa galatu hinimeef galata guddaa gooftaa guddaa kana akka isaan faana ta'e maqaa yesuusiin nagaadhaan galateeffadhaa gama sirriitti gooftaa galateeffadhaa dhaqanii haa ta'anii galateeffadhaa isin gooftaa maal lama yaantuudha maal lama yaantuudhaani kan carraan koo sitti naa ba'ee ani nama ayyaantuun ta'ee kan carraan koo sitti naa ba'ee ani nama yoo warra ayyaanumtaan gooftaa guddaa qabaattutti galata guddaa dhiyeessaa waaqayyoodhaaf haaleema
waaqayyoon kadhanna akka ragaatti garuu obboleessi keenya gaafa dubbatu agartanii waa lama dhagee yaal tokkotti jechi lama dhufuuchuun ilaala addunyaa afuraa keessatti seexanni sammuu akka nama naasuu barbaadu waaqayyos immoo akkam akka nama gargaaruudhaaf ariifatu ilaala. Al tokkotti sagalee lama dhagahuun adda baafachuun ni cimu. Yeroo sanatti immoo yaadni namaa qalbiin namaa maal keessa jira hubadhaa. Haalli isaa amma akka haasaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan baay'ee ulfaataa ture baay'ee cimaa ture. Irra deebi'ee dhugaa baafatu hin taane sadarkaa kana keessa jedhamu rakki nama kan cinqii amma kana keessa godhoo jedhamu sagalee lama dhagahamu jechuun isa kan waaqaa dafeenyas nama amansiisu. Yaadi namaa dhibba keessa dhibba maal keessa jira cinqii keessa jira waan ta'eef. Garuu inni immoo ogummaa kenneefi waan natti gabbee maal jettanii naan sirrumatti ni goota. Nama gosa harkatti qabaati waaqayyo ija afuuraaf gurra afuura dabalee siif haa bananaane. Haleluuyaa. Yoo akkitti dhagahu kan lama dhagaa waan ta'eef boo'ee itti gabbee immoo addaan baafatee boonee ol deebi'e. Boonuun kun mana keessaa hafuun jedhan. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Iddoo jirru kaanee waaqayyoon kadhanna dhumtu keenyaaf tokko. Marada shakoo barada jala magadia. Inni maatii kana oolchaadha. Ni dhaloota kana oolcha. Inni saba kana gargaaraadha. Anas na gargaara kan jedhu amana. Waaqayyo anas na oolcha. Anas naaf dhaabbata. Anas na gargaara kan jedhu hundumti keenya amannee waaqayyoodhaan kadhanna. Ati shaadaadha. Waa'ee fudhata. Kanama mitati kanaban gamada dola pasifida kanama mitati kanaba dola pasifida faida berbaca asisendemu garana tandema atas jalatu budaja belati asutela bela asade achane rangkang ke sadarku masa salapa musim pelagalalu kanaga melale sundala cepata jalan kangke sadumame kangko Kanko Yesus bangsaku Kanko Paragalfuku Kanko Yesus bangsaku Kanko Paragalfuku Benda kita kalau kita Sabaran dekado makam jalan dengan saudaraku. Jadi sejabin nekema dalih kami dua kaya sehingga jeraku. Bapa duduk batu barak kadirete hula kete kamu latu. Batu ya telung nak kabe sarana. Kan bercakap kalau babel dua tadi derewal kita apain tak tu. Sebagai nafsu dua tiga jadi kamu dia ulara mater gera. Sudah kena gula segala tempat dengan dengan penuh babaya tu. Sampai kusino lera. Kembali kusino lera. Populon de kusino ganero. Mantu kusino lera. Taima kusino lera. Popule kusino lera. Untuk maki arigera. Jabina ki arigera. Olgu ki arigera. Tapi kudara jalan nasi babaya tu. Hulun nasi babaya tu. Ayat ya mengerasani. Nusuan saya kaya bagus ini saja. Gargara wa kaya bayu malakera. Udah kasih naik wa kaya bayu suat jendera. Bella tua kaya nawa jinin jera ka. Kabala tua kaya nawa jinin jera. Suat jendera kasih datar. Udah suat jendera serai kar. Bando surah karsar. Wa surah hudar. Wa sama nakera kasa. Wa manakera kasa. Wala masyonja. Masyonja, Banda masyonja, Nyata gua masyonja, Badira masyonja, Badira masyonja, Nyata mayua kaya nao teraka. Takar, bisa demama teda. Hindi na bosi ketukan na galera, Hindi na gargara ketukan na galera, Hindi na madua ketukan na galera,
ወንጀል እኮ ባደረገ ተናገረ ወዱ ኃይላት ኢየሱስ ደረካ ዳካ ደባላባባ ደባላባባ እንደመጣከና ብለ ሰማት ባደረ አይረ ስራ አይረ ስራ አይረ ስራ አይረ ማናከራ አይረ ሳሞከራ አይረ ጅራኛ ከራ ወማዩ ኢየሱስ ደራያት Mama bagi beragam mama, mama beragam, mama beragam. Kau punya saja udah siang sudah kayak dia torca. Ayo kita nakir, nama you mama iya sudah apa? What? Jatuh tapina kota pelajamu. Jangan mundur Yesus, jangan mundur Yesus. Inna magakana samu kerra murera kirenya kerra murera endumma kerra murera amen nama sebutnya nak ada tokko dana tawa na ala dana makatasya what haleluya kale abbannu afura tokko tunalla afura kanallolla Icciita afuura kanaa isinitti hima. Icciita afuura kanaa. Afuura tokkotu jira gubbaa kana keessa. Maal arga barri 1975 rifeensa labboo kanaa gubbaa irratti fuudhamee dhagaman afuura qulqullina laalchisa. Guyyaa 17 qabeefii jira afuura kun guyyaa 17. Guyyaa 17 kana booda sammuu labboo kanaatu maraata. Ergama afuura akkasiitu gidduu kan dhaabbatee nafa lama kadhannu gooftaa kadhannu Daawidatu barri 1975 rifeensa mataa gubbaatti kan dhagaman afuura kun guyyaa 17 booda immoo nama maraachaadha afuura kana afuura maraachaadha Daawidatu afuura maraachuudhaaf baate ergama maraatummaa Namaracha, jette kan baate afuura amanana, afuura xinqola, afuura hama, afuura sammuu kana nyaataa jirtu. Waan suma isaa rifeensa mataa lubbuu kana baatee deema afuura kun. Abakila desamati. Abakila desu. Abakila desu. Keenyaatti tabbale kan jettu kadhaame lubbuun kun bilisa baatu lubbuun kun. Keenyaatti tabbaleera. Birritti baaseeraan. Akkamiin akka desulandaa kan jettu. Inadeba, inabita satu besar. Inabita satu besar kita besar juga. Nakal kama, nabeba abita kita ini kita besar. Mula lagi kita Yesus. Mula lagi kita Yesus. Mula lagi kita Yesus. Mula lagi kita Yesus. Imaratut. Nada batana makatia prajena makatia. Imaratut. Benar afuura kana imaratut. Waktu torba afuura kun. Waktu torba meleketa ayarra kanatti nan qabaayda. Dabra sababara. Wata dura maatima. Wata dura maatima. Wata dura sababara yaate. Alhamdulillah. Waktu memiliki afuura kubaata. Akkamitti nan gadhiisa afuura kana. Yengadeeta. Sakoomana jana makatia. Ya masuta teraba jana makatia. Wele kita terajana makobaya. Abera barasi abera. Abera barasa abera. Karena boleh berbuat kendeng ya tidak deh. Wela rada washe baba.
Lala guyya kudata da bichala makai da bukana guyya kudata ba guda sama kana marata ke lagu pata gartu ke marata da andira fudu ina ba to masabara ramadu la sukutu bahasa taba ye tunna kai manang de kana kana amanda kan jatu ina dasu satana sikobanya sebagai tawa Yesus sebagai tawa Yesus sebagai tawa Yesus Yesus sudah bukan lagi Yesus sudah bukan gara-gara amma abulu kun apa cokan nanti kalau kita cokan nanti ayah lagi tawa Yesus maka baca ya tak panas kebaya indana sekatnya ayah bilang lupa kena ide kan itu ide akan jatuh abel lupa kena akan jatuh kena mana akan jatuh kena akan jatuh kena panjat akan jatuh bicara maduang lupa tu akan jatuh lah huru tu orang nama jiram kata untuk saat majram huru ini apa tu nesat ayah itu nak kata siapa tu ayah lagi tahu lagi ayah lagi tahu lagi abel akan jatuh abel Yesus siapa Yesus kenapa tu Rumah sama tak kenapa terjadi sudah lupa kenapa terjadi pertama amanah pertama tonggola aku nak tongkai situ bera bedan ayah kami kita tahu nama sebab jadi apa sarakai nak tunggu lepas furu ku nama apa dia dalam air awas lagi tahu ayah baca mana anta berhasil dulu dengan kerja itu bayar anta berhasil waktu bayar kenapa tu sat alaman abada narigasa alaman Allah berana amin pertama amanah alaman itu narigasa aku bisa rumah alaban kaya lupa ka nang gadunta sama ka nang gadunta enggak duka lupa ka na enggak duka jaya ka na apat ko na nesu alaban lagi tabi Yesu kwa salja datuk nama semoga gak bisa kan sedang ini kan juga pernah Atil kemana? Tonggolah nama raja malah ini sama itu Nandesa Yesus Nandesa alaman nyatu jeraku alaman lagi sama Yesus Batok kenarga Rekama bella batu kubayang ni kesadia marganjaran Afurukun jernyak nanggatis banang guyap ka terbabu dan afurukun lebukan akan merat Rekama bella abada batu kedukan aja Kiawe itu Rekama hamana Sambukan aku batu galakai
kai kan jettu. Nampu nama kan jettu. Nama racha malee inni isu kan jettu. Nama racha. Wow. Kottu le duba, kottu. Lashi, tagachis na, kottu achis. Kottu, atis kottu. Yes, kottu. Arkati kamna achis. Lala, mana ka betul lebok kana gubarat? Makasih kalitin wajiran betul makasih. Makasih kalitin wajiran. Wanta kasih duwe. Jireenyi lubbuu kanaa ol gubbaatti ol ga'ee jira. Kana darbuu akka hin dandeenye fuula maraatummaan itti argame lubbuu kana gubbaarra jira. Ishee kana jechuudha. Miliqeen gala waggaa torba miliqeedha. Birri 375 immoo irratti dhagama. Dala! Dala maka. Dala! Ayata! Maraatummaa naati. Nama naacha malee kan jette. Miila qaba nama naacha. Suuraa gubbaatti kan dagamame. Rifeensa shimbaadhee jira kan jette. Ayata! Naataa namaa gaaffiya. Ayata! Salphattee ta'e harkatti kaasaatii billaana biddaa sumuree natti jira iyyaatti. Shoko kopradia dala chana mama masuka akoko robo sebediano sakubaya Galati pada arti waaqayyo Makasih dah singgah orang itu. Kita tahu nama jati apa itu. Kita sudah kita mereka. Untuk kita kita je. Untuk kita tidak boleh. Kita kita tak boleh. Untuk kita tak mana. Untuk kita tak bisa kata. Kami jadi nak nak kerja. Kamu sama. Bagus. Baik kita. Lepas kita. Kita kita kerja. Kita pergi ke tempat mereka juga jam baik kan. Kita pergi ke tempat mereka buah batu dan Ketika uffata qabda dhugamu sun uffata qabda namatti kan himan ofii kan midhamu